السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أكم نجا كيساني فيا كيساني سنين جتا هنس نجا جرا الحمد لله قدرت ربي. ada video nani kabat deh sini ufe aku mau bikin YMTV way caltun isa tutti amma kana go tutti abdi dibuma dibatti mucatti kana dhoysi harka isaati cuunfate maaliif galfate dhugaan jirtu moo dhugumatti dubbachuuf ajiiwwan kana yeroo jalqabaate dubbate jira jechuudha. So nuti wantoonni walirraan laalluu shamarran keenya dhiirota akkamii qabachuu barbaaddi kan jedhu asuma keessatti ammas dubartiin foon namaa nyaattu hammam bu'aa qabaa. Yani fakkeenyaaf hiriyaata taatee namni foon namaa nyaatu asuma keessatti isin dhiyeessuu barbaada. Shamarran dhiira akkamiitti qabatti, karaa kamiin qabatti, amaloota akkamii qabdi kan jedhu waliin laala jechuudha. Viidiyoo keenya mootu laayik gochuu fi sheer gochuu yookiin sabskiraabii fi yaada keessan akkuma nu kennitan immoo abdii isin irraa qaba. Maaliif wal jibina isa jedhamu san jechuudha. Amma garri haasaa keenya dhuguma dubbachuuf abdiin waa'ee isaa ka'umsa irratti kaa'amee jirra. Namni tokko gaafa namummaa nama argee yookiin immoo rakkina nama sanii gaafa argee nama san hanga inni sammuu isaa boqottu hanga sammuun isaa tasgabbooftu nama san dhiphisuun barbaadu. Maaliif caaltuun gaafa mana sanii baatu himannaa an dhugumatti wanni caaltu irraa dinqisiifadhe dhugaa mucatti jabdu qaruu ta'e jechuudha. Maaliif hojjettanii gaafa mana sanii baatu lolaan erga baate ibaluu akkasuma godhe ibaluu namni namoonni tokko tokko gaafa namaa wal lolan baraa ibaluu wal lolee ibaluun akkas ta'e jedhu namoonni waan akkasii caaltuun hojii kana hundumaa dhoyfattee guduunfattee achi baate. Nama ajaa'iba mucaa dhugumatti qarootee jechuudha. Baay'ee tokko natti dhibee kana rakkoo kana eenyutu beeka? Tokkoffaa hajjiitu beeka, lammaffaa abdiitu beeka, sadaffaa namni birallee beekuu danda'a. Rakkoo isii kana dhoysuuf dubbii babal'isuu dhabuuf mucattii kana bakka jirtu otoo beekan viidiyoo hedduu abdiin arrabsamaa, hajjiin arrabsamaa, haati sabboontuu kissii hunda namoota hidhaa akkasuma poolisii garaagaraatiin soqaa turte. Garuu mucaa kana maaliif akkas ka godhan jira akka yaada isa akka ani arge akkanatti fakkaatutti mucaan kun lolaa waan baateef tokkoffaa mallaqa harkaa qabu. Namni mallaqa harkaa hin qabne jireenya biyya abbaa keessatti gonkumaa gammachuu hin qabu. Wallaahi gammachuu hin qabu. Gisee tokko waa isinitti hima. Gisee tokko rakkoon akkanaan qunnamee jira. Yeroo sooti jirutti namittiidhaan wal lole. Namittiin garuu sirna jaalatti wal lolle. Maaliif ijoollee bilbila gurrarraa qabna yeroo sanii ijoollee kan wajjin odaasaa jiru namittii kana wal lolle. Bakka namni jiraa miti bayi bakka adeemee namittii kana bira maal jedha yeroo saniif jechuudha. Bakka ani baay'ee fagaan waan isin ajaa'ibu mucattii hiriyaatti yaatti bahee naan jedhan. Bahee mucattii kana bira gaaf bahee jedhee akkam ta'a? Gaaf namitti kana bira bahee badhee turitti akkam ta'a? Guyyaa sadii amma bakka mucattiin hiriyaa kiyya guyyaa sadii mana isii bule. Waan isin ajaa'ibu guyyaa sadii bulee bilbila illee cufadhe wallaahi jechuudha. Ani alhamdulillah rabbil alamin guyyaa tokko dalagurraa bahee badhee bulee beeku guyyaa san bule. Sammuun kiyya kun mataan kiyya kun likkina dalaguu dide. Nyaadhu dhuguu natti goluu dide. Hamma dalaguu sanatti deebi'utti. Maaliif dalaguu malee yoo ta'etti garuu sa'aatii wanta qallabu jira mallaqallee argumaa qaba. Garuu immoo dalaguu malee yoo ta'etti mataan sirriitti hin dalagu. Ijoolleen kun maaliif dubbii kana kaase? Wallaahi namni dalaguu baratee dalaguu biyya ambaa keessatti dalaguu malee yoo taa'e sammuu isaa kun mana kee keessa illee yoo jiraatte fakkeenya mana kee yoo ta'e mana kee dalagatta waan ambiiruu kee jettee dalagatta. Dalaguu mana namaa sanillee maaliif dalayda? Mallaqa galiisii galaa dalayda. Akkasitti jechuudha. Akkuma mana namallee akkuma mana keenyatti ilaala. Bultii namallee akkuma bultii keenyatti qabnee deemna. Akkas ta'e jechuun mudannoo akkasitti nama mudate. Ijoolleen tun immoo maalitti argan akkan yaadetti caaltuun biyyarraa argee dhuftee mallaqa hin qabdu dalaguu hin qabdu. Maaliif callisan? Mucaan kun haa dalagattu jedhanii jalatti. Wallaalanii miti beekaa. Mustafaan viidiyoo irratti akkuma jiru jetti dubbatee jira. Wallaalanii miti. Otoo beekan callisan. Hajjiin dubbatee jira. Mucattiin nama walloltee baate sabboon walloltee baate rakko yaani dalaguu seente. Waa hedduu odeessiti faayoo waa hedduu odeessiti maal jedha.
Kanaaf jechuudha waa'ee namaa yaa rabbi nu haadhisu waa hamtullee hin dubbanne isaan maraatu dubbanne kanaaf obboleen kee shamarranii amma gama barumsa keenyatti yookaan tarru ta'e waa'ee nama hamii hiriyaa sadii yookiin hiriyaa afur ta'anii yeroo bakka tokko jiraatanii waliin haasa'anii taphatanii nyaatanii dhuganii namni dubartii maaliif wal haman wallahi gaafii guddaa kan natti ta'e tokko jechuu kana. Dhugumatti wanti kuni baay'ee tokkotti baqqaane namarratti yeroo argutti wanni kun na jibbisiisa. Ati namni tokko nyaatti dhugdee wantoonni akkana kun hin jira beekaa. Hin jira. Nyaatti dhugdee waan kana argee ture wanni isin dubbadhee fi yeroo kanatti bakka dhugumatti hin jiraamete akkanumatti erga gargar deemanii yookiin hiriyaa lama ta'anii wal fudhatanii yookiin sadii ta'anii fudhatu. Namoonni kun yeroo kanatti walitti dhufeenyi isaanii maalni wal jaalalaa wal kabajuudhaan wajjin nyaatamee dhugame boodarramoo maatu ta'ama boodarramootuyyuu hamiitu eegalama. Dubartiin maaliif waan kanarraa bilisan ta'an? Dhiifama dubartiin maaliif waan kanarraa bilisan ta'an? Waan kana maaliif hin balaaleffanne? Amma rukutinati meelaalaa ijoollee keenya jechuun namni walumaa galatti dubartiidha jechuudha. Dubartoonni yeroo hundumaa wanni isaan yaadan wanni isaan hojjetan hundumti nama hamatu. Maaliif nama hamatan? Maaliif nama hamattan? Maaliif hiriyaatti hamattaa? Bakka jiraamte akkanumatti jechuudha. Taasisabeen dadhabe wallaahi dhaseeme jechuudha. Namni kun gaafa tirii tokko irratti wajjin nyaatu wal jaalatee kolfaa taphataa baqqaa bifa addaa jiraamte akkanuma bifa addaa agarsiisan. Garuu na ajaa'ibe. Garuu as deebiin erga gargar ba'anii ebaluun sun akkasii ebaluun tun akkanaa akkasii jin bakka fuuna isa waan akkanaa kun jechuudha. Bakka isa jiraamte namni tokko duuba keetiin deemee albee akkasitti godhu bakka waan akkasii san jechuudha. Namarratti kan argu bakka ani dhugumatti wanni akkasii sun gonkumaa abadan ta'uu qabu jechuudha. Maaliif hojjetan obboleen kiyya? Wanni akkasii ati akka obboleetiitti wallaaluu dandeettaa. Yeroo wajjin nyaatu sammaa tirii tokkorraa wajjin nyaatanii kolfitanii boodarramoo dhufee wal fixa jechuudha. Kuni kana fakkaata jechuudha obboleen kiyya. Asirratti gaafiin tokkoon ani isin qabu wanni anattis gaafii guddaa mataa kiyyatii ta'e inni kana. Nuti dubartoota dhiira miti beekaa. Dubartoonni yeroo hundumaa waan kana irratti xiyyeeffatti. Barreeffama xiqqoo takka argee barreeffama xiqqoo takka akkam jettii argee isinitti fakkaata. Dubartii takkatu abbaan manaa kiyyaa yeroo inni uffatu yeroo inni dibatu yeroo inni shittoo dibatu yeroo uffata bareedaa yeroo mataa haddatee galutti nani naafaa yeroo manaa ba'u. Yeroo hundumaa dibataa dhiqata bakka lik namni kun eenyu fi barreeffama sana argin ture iddoon odoon xumuriin irraa bitin ture gaafa nan deebi'utti achi gate maaliif fakkaate nin inaafaa inni yeroo hundumaa akka ajaa'ibaatti of eegaa gabba urgaa'ee ba'a yeroo hundumaa yeroo hojii deemu isaatti bakka ani inaafaa qabaa inaan inaafi mee waa'ee kanaatti irraa kan dubbannu ta'e. Dubartiin tun abbaan manaa isii gaafa uffatee ba'uu gaafa dibatee ba'uu yeroo hundumaa rifeensi isaas takakkalachuun yeroo hundumaa uffata isarra shittoo dhabuu bakka ani urgaa jette likkima urgaayaa jette barreeffamni suni wanni kun yaadni isii akkana fakkaatetti barreeffamicha sanii xumurreetti garuu yaadni nama sanii hamma kana bichaa dubbiseen irraa bahin beektan jireenya biyyaan ba'a. Yaanni isii suni ni inaafti. Eessis garuu ni inaafti. Kuni maal inni si fakkaate? Maaliif namni suni dibatee dhiqatee yeroo hundaa of eega? Siif immoo barumsa guddaa ta'a fakkeenyaaf isii mucaasanii otoo namoota hordofu taate barumsi guddaa isillee mana isii keessatti yookiin gisee hojii qabaatte hojii deemtutti of eeggannoo qulqullina kennu of eegu sanitti of eeguu qabdi. Gaafa kan inni dubartii biraan laalu si malee jedha.
gaafa talkanii guyyaa qulqullina mana keetirraa qabdee hanga qaama keetti guututti akka of eedu kanatti tokkoffaa mana kee ooyidee akka of eedu kanatti waa hunduma keessatti yoo of eedu ta'e abbaan manaa keessuun alallaalu hubatan dhiirri dubartii takka of eegee taananii qaama isiitirra waa hunda isiitirra of eegee taanaan abatan dhiirri bakka biraa laattu maaliif ree isiinuu ta'u gooftuta akka shittootu isa bira jira waan ta'e. Inni hoo maaliif urgaa'ee ba'a kan jettu yoo ta'e dhiirri kamuu yeroo gadi ba'u of eeggannoon ba'a. Maaliif ree bakki deemu sun bakka hojii ta'a. Yani jiraa miti akkanumatti bakka hojii ta'a. Bakka hojii sana irratti immoo dhiirri akka dubartii sana iyyuu miti of dhiisee deema of qabee deema jechuudha. Dubartiin takka takka amma kottee ejjettee miti dhiirri akkasumatti waa hunduma of eeggannoo deema jechuudha. Xuriin isarra bu'uun fedhu. Akkas malee amma inaafa waan isin inaafsisu jiru siifi faayidaa siif barumsaa kuni akkasi maaliif gaafa abbaan manaa kee tokko of gadhiisee haalli inni itti uffatu haalli bakka jiraa miti dhiironni tokko akkanumatti nyaatanii dhuganii dhiirri tokko illee bari jira nyaatituma dhugeetuma akkanumatti sim jedhee deemu miti suni atu siyyuu si dabbara sitti tolu jechuudha. Gaafa hiriyaa takka bira deemtee abbaan manaa kee yoo nama of eeggannoo goone ta'e akkuma arguuf gadhiise ofii keetii of jibbita. Maaliif ree inni suni of qabne jechuudha kaa. Namni dhiironni tokko of hin qabne hin jiraa bara akkanumatti dubartii qofaa miti. Dubartiillee maashaallah garuu jala saalfatta namoota akkasii yoo qabaatu ta'e. Dhiirota akkanaati miti akka dubartiin halkanii guyyaa boottuuf dhiira of eegan atillee obboleettii tiyya. Rabbi wannu haa qunnamsiisu karaa keessaniini wantoota babbareedaa barreessite mucaan suni ani garuu maqichi dubartiidha dhiiras ta'uu danda'an beeku duubatti maaliif namni yeroo ammaa kana maqaan isaa akkanadha feesbuuk kanarratti waan ta'eef dhuguma kanaaf namoota akkanaa kana jabeeffachuu qabachuun dirqama dhiirota akkanaa kana isiniin jechuu barbaada. Dhiira abbaa manaa keessanitti likkinumaan hin haafin maaliif akka hin haasiftu kan taasiftu si'i jechuudha. Akka inni dubartii biraan laalle kan taasiftu si'i jechuudha. Akkasitti beekisiin jechuu barbaada. Kanaaf nuti shamarranii yeroo hundumaayyuu abbaa manaa keenya dubartii biraa laalaa abbaa manaa keenya kan inni hin fayyadu nuti harkisuu qabna. Nuti harkisa dhiira dhugumatti dhibbumaan dhibbatti. Baqanna argiin tokko hin jiraa miti namni tokko yeroo nama biratti si jaaladhanii dhiirota tokko yeroo tokko kan jibban tokkos jira jechuudha. Na argii tokko yeroo nama biraa yeroo manatti galan immoo saree isa godhan tokko. Wantoonni akkanaa kun ijoollee keenya irraa odoo hin taane uummata adii biratti mul'atan fakkaata. Yeroo nama biraa isa malee wanti hin jiru yeroo manatti galan immoo saree ta'a jechuudha. Dhiirri isaanii gisee tokko yeroo laalutti. Akkana fakkaata wallaahi wanti isin jechuu barbaadu wanti isin jedhetuni faayidaa isin qabdi jedhee yaada. Maaliif ni bada haasofni kun bari dhufee bada utuu yeroo gara viidiyoo waraabutti gaafa seentu hunda qopheeffattee gaafa seentutti gaafa kaameraa fi lafeetii teetteettu immoo haasofni sun guutuma dhibbatti bada. Kana gochuuf immoo nuti maal gochuu qabna ree halkanii guyyaas tattaafachuu fi barachuuf yaala. Nutis yaalatumaan jira. Kana isin jechuu barbaada warri abbaa manaa keessanitti inaafta akka inni sitti inaafu godhe akka inni si malee dubartii biraan laalle godhe of eeggannoo kee godhe sheeppii kee eeggachuu qabda. Otoo lumuus qabaattu otoo waan hunda keessattuyyuu uffata baay'ee bitadhan jedhan. Maaliif uffata bareeda bitadha takkittii qabdu takkittii yoo qabaatte takkittii san kan bootee qabachuu dandeetta karama salphaatti jechuudha. Maaliif yaani uffatuma kee qabdu san haala bareedaadhaan miiccatee tokkoftee inni sarara saaramu muru saaramu yoo jijjiiramu. Sigalee malee uffata guyyaarraa bituu guyyaarraa maal gochuu miti. Inni kun kana jechuudha. Inni lammataa immoo qulqullina qaama keetti. Qaama kee yeroo kamuu dibachuun dirqama keetti. Sababni isaa maal inni ati koftu jechuudha. Gaafa yeroo hunda dhiqattee dibattee dubartii kan hin cabsine kan hin dulloomsine qayyaa jedhama. Kanaafuu qaama keetis yeroo tokko qaama kee loomiidhaan dhiqadhu.
mee wantoota kana gaaf tokko gabaarumsaatti isinii fidee dhufaa akkaatan dubartoonni gara kamiin urgeenni isii mi'aan isii dhadhaa kan akka dammaatti kan namatti mi'ooftuu fi kan namatti urgooftu dubartiin qaama isii karaa adda addaatiin dhiqatama wantoota garaagaraatiin dhiqatama. Kanaaf meeshaa Allah guyyaa tokko isin barsiisuuf yaala. Kana yookiin like gochuusaa subscribe gochuu adda gatina. Salaam yaa Mahdi.